Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አቡነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘብፃን እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት ከበየምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ሁንዲ keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin nagaa waaqayyo isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyuu nageessan? Akkam turtan? Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya akka cubbuu keenya, akka yakka keenya, akka badii keenya osoo hin ilaalin akka arjummaaf akka jaalala isaatti guyyaa kanaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Addan baatuti haati teenyaa, haati qulqullootaa kennaan fannu jalaa qulqulleettiin dubaru Maariyaam kan galateeffamtee fi kan eebbifamte nuuf haa taatu. Amiin. Qulqulloonni ergamtoonni, qulqulloonni toloonni, qulqulloonni duukaa bu'oonni, qulqulloonni wareegamtoonni akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Amiin. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 qabsuura koo isa gaarii qabsuureera, fiigicha koos xumureera, amantaa koos eeggadheera jedha. Egaa siniin teessisee bakka jirtan hundatti laphee qulqulleetti Liidiyaa, anaanis akkan dubbadhuuf laphee qulqullicha Phaawulos akkanaaf kennuu fi siniif kennu Waaqayyoon keenya nu haa gargaaru. Amiin. Maqaa Waaqayyootiin waliin barannaa kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Nuti hundi keenya yoo tajaajila isaatii. Kanaafiyyuu hunda keenya biratti jechi Waaqayyoo ni lallabamaatii. Hundi keenya iyyuu tasgabbiidhaan teenyee akka dhaggeeffannuuf Waaqayyo keenya haala hundaa bakka jirru hundatti nuuf haa mijechuu. Egaa qabsuura koo isa gaarii qabsuureera, fiigicha koos xumureera, amantaa koos eegeera. Egaa jecha kana eenyutu dubbate? Jechi kun immoo maaliif dubbatame? Jecha kana immoo wangeela kamtu nuuf katabe kan jedhu bal'inaan oliin ilaalla jechuudha. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti jechuudha. Waa'ee amantaa keenyaa, waa'ee amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana ni ilaalla jechuudha. Gabaabinaan jechi amantaa jedhu amantoonni bakka lamatti qoodamuu ni danda'a. Innis amantaa fi amantii of keessatti qabatee jira. Amanuu fi amantii jechuun amantaa jechuun hiree yookiin wantoota qaamota addaan ba'an keessaa isa tokkodha. Amantii jechuun immoo amantaa keessatti wanta mul'achuu danda'udha jechuudha. Egaa hundi keenya iyyuu maqaa Waaqayyootiin waa'ee amantii kana yoo gaafannu, amantiin keenya ishee dhugaan, amantiin keenya karaan sirriin sun eessaa, eenyurraa dhufte kan jedhu bal'inaan oliin ilaalla. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya nu waliin haa ta'u. Qulqullichi Phaawulos gara warra Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti akkas nun jedhe. Qabsuura koo isa gaarii qabsuureera, fiigicha koos xumureera, amantaa koos eegeera jedhe. Egaa meeqa keenyatu amantaa keenya eegee? Meeqa keenyatu amantaa keenyaan dhugummaa baachaa jira? Meeqa keenyatu amantaa irratti amantii godhatee hojii hafuurawaatiin jabaatee jira kan jedhuuf hunduma keenyaaf gaaffii mataa keenyatti ta'a jechuudha. Egaa wangeelli kan inni nuuf katabe qulqullicha Phaawulosidha. Amantaa jechuun immoo akkuma nu dubbanne amantiin bakka lamatti qoodama. Amanuu fi amanamuu jechuudha. Amanuu jechuun wanti tokko naaf ta'a, wanti tokko ni raawwata jennee amanuu jechuudha. Kan amanne sanatti yoo hojii ta'e hiikne immoo amanamuu jedhama jechuudha. Yaamaati waan Waaqayyo. Egaa bal'inaan hiika isaa egaa ilaalleen booda waa'ee amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kanatti dhufnaa jechuudha. Egaa akkuma mata duree isaarra kaa'amutti jechuudha. Ortodoks jechuun afaan Giriik irraa kan dhufedha. Innis ortoo fi doksiidha. Ortoo jechuun daandii yookiin karaa yoo ta'u, akkasumas doksii jechuun sirrii qajeelaa jechuudha. Egaa Ortodoksii jechuun walumaa galatti jechuudha daandii sirrii yookiin karaa qajeelaa jechuudha. Egaa akkas nun jedha raajichi Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Karaarra dhaabbadhaa ilaalaa, karaa ishees sirrii gaafadhaa, ishee irras deemaa, lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedha. Egaa
meeqa keenyatu karaa ishee dhugaa kanarra deemaa jira. Akkuma jedhamte jechuudha ortodoksii jechuun karaa sirrii yoo ta'u nutis immoo daandiin raajichi Ermiyaas nu barsiise karaarra dhaabbadhaa ilaalaas karaa ishee sirrii gaafadhaa jedhe. Karaa ishee sirrii ta'uu ishee jechuma isheerraa ortodoksii jechuun ortofiidoksiidha. Karaa ishee sirriidha. Karaa ishee sana irratti jedha. Karaa sirrii san gaafadhaa isheerras deemaa. Isheerras deemni jechuudha. Karaa ishee kanarraan jajjabaanne karaa ishee kanaan deddeebine lubbuu keessaniif boqonnaa argattuuti jedha raajichi Ermiyaas jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti lubbuu keessaniif boqonnaa argattu. Egaa lubbuu keenyaaf egaa boqonnaa arganne karaa ishee sirrii kanarratti jechuudha. Amantaa teenya ortodoksii tawaahidoo kanarratti jechuudha. Jabaanne dhaabbanne soomne kadhanne kadhannaa hundaan faarfanne galateeffanne akka mootummaa waaqayyoo isaa dhaallu fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Karichi kun karaa sirrii isaa irra ilaalaa gaafadhaa nuun jedheera waan ta'eef raajichi Ermiyaas karaan kun dhugaa ta'uu ishee immoo dubbuma ortodoksii jedhuma kanarraa ilaaluu hin dandeenye gabaabumatti jechuudha. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti raajichi Ermiyaas akkasiin nu dubbate. Ammas immoo qulqullichi Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti maal jedhe? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhe. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Egaa asirratti fakkeenya tokko ni fudhadha. Namicha tokkotu ture. Namichi kun barsiisaa wangeelaa mana kiristaanaa ture. Yeroo hundaa yeroo barsiisu amantaa yoo qabaattan lagarra deemuu yookiin laga addaan kutuu hin dandeessu. Amantaa yoo qabaattan gaara kanaan ka'ee deemi jechuu ni dandeessu. Amantaa yoo qabaattan garba gubbaarra deemuu ni dandeessu jedheeni barsiisota isaa barattoota isaa barsiisa ture. Egaa yeroo kanatti barataan isaa tokko baay'ee yeroo hundaa yeroo mana amantaa dhufu bishaan irra marfachaa garba yookiin haroo irra marfachaa yeroo dhufutti ani maayifan marfadhare egaan amane amantaadhaan bishaan kana qaxxaamuree koo karaan koo baay'ee dhiphoo turte. Karaan koo kun baay'ee salphaa ture. Kanaafiyyuu karaa kanaan deemee seenuu nan danda'a ture. Yeroodhaanis mana kootti galuu nan danda'a jedhee amantaa isaa barsiisa kana irratti godhate. Egaa ammas barsiisaan kun yeroo hundaa akkas jedhee yoo barsiisutti amantaa yoo qabaattan gaarri kun ka'ee ni deema. Amantaa yoo qabaattan bishaan irra deemuu ni dandeessu jedhee yeroo barsiisu kanatti barataan kun baay'ee amanee yeroo bishaan karaa isaa jechuudha sagantaa isaa erga xumureen booda karaa isaa eegale jedha. Yeroo karaa isaa eegalu kanatti bishaan cinaa yoo gootti bishaan kan amantaadhaan jechuudha amanee bishaan kanarra deemee galee jedha. Haati manaa isaa garuu yeroo galitti akkamittiin yeroo muraasa keessatti yookiin immoo barumsa adda kuttee dhufte moo akkamittiin daftee as geesse arraa jetteen yeroo duraa jechuudha waan dura barfatuuf arra akkamittiin daftee as geesse jetteen haati manaa gaafatte. Yeroo kanatti namichi kunis akkas jedhe. Barsiisa wangeelaa keenya tokkotu akkasuma jedhee amantaa qabaannaan laga kanaan ka'ee deemi jechuu hin dandeessu. Amantaa qabaannaan bishaan irra deemuu ni dandeessu nun jedhee nu barsiise. Kanaafidha nutis immoo amantaa qabaannee amantaa qabaadhetiin yookiin immoo amaneetiin bishaan kanarra deemee bishaan kanarraa deebi'ee dafee as ga'e jedhee barsiisaan kun barataan kun haadha manaa isaatti himee jechuudha. Egaa akka barsiisaan kun nutti dubbatetti jechuudha. Amantaa yoo qabaattan laga kanaan ka'ee deemin jechuu ni dandeessu jedheeni egaa armaniin booda haati manaa isaa maal jetteeni barsiisa kana mana keenyatti nu waami. Barsiisaan kuni mana keenya nuuf haa eebbisu, mana keenya nuuf haa seenu. Kanaafiyyuu barsiisa kana guyyaa biraatti nu waami jedhe. Egaa meeqa keenyatu barattoota keenya barsiisaa keenya mana keenyatti waammatee dubbii waaqayyoo nu soore akkasumas immoo mana keenya nuuf eebbisa. Meeqa keenyatu luboota mana keenyatti waammatee mana keenya nuuf eebbisi jennaan. Meeqa keenyatu arraa addunyaa irratti yeroo ilaallu yaa maatiiwwan waaqayyoo hundi keenyayyuu meeqa keenyatu abbaa lubbuu keenyatti yookiin immoo barsiisa wangeela keenya mana nuuf seenii mana keenyatti nu barsiisi mana keenya eebbannuuf guuti mana keenya suugannuuf guuti akkasumas mana keenya nuuf eebbisi maqaa waaqayyootiin
waan sirra buleef ati nuuf eebbisi jenneen meeqa keenyatu barsiisaa keenya mana keenyatti affeerra yookiin waaman. Egaa barattuun tun yookiin maatii manaa isaa kun mana keenyatti barsiisaa kana nu waamu jette. Egaa barsiisaan kunis yeroo muraasan boodatti sagantaa isaatti yeroo argamutti barataan kun deemee yeroo irratti argamu barsiisaan kun ammas yeroo sana akkas jedhee yeroo barsiisutti sagantaa isaa erga xumureen booda barsiisaa kanaan namichi barataan kun barsiisaa keenya guyyaa har'aa kana asitti isin barbaadeef mana keenya akka nu waliin deemtanii fi haati manaa koo mana keenyatti nu waamtee kanaafiyyuu mana keenya nuuf eebbistu karra mana keenya waliin deemna jedheen jedha barsiisaan barataa wangeelaa. Yeroo kanatti barataa kanaan barsiisaanis eeshi jedhee fudhate maaliif ajajamuun aarsa dadhabdoota ni caala waan jedhuuf barataan keenya waanuma jedheefu kanaafiyyuu nuti barsiisaan waan hundaayyuu hojii irratti hina jedhee barsiisaan keenya jedhanii barsiisaan kun imala jalqaban jedha karaa mana isaaniitti. Karaa barataa kanatti imala jalqaban yeroo barataa kana imala jalqaban imala isaanii yeroo bishaan daarii geessisan barataan wangeelaa kun amantaadhaan jechuudha bishaan irra deema ture. Amantaa isaa waan qabuuf jechuudha bishaan irra deema ture. Yeroo kana garuu waan nama ajaa'ibu jechuudha barsiisan barsiisa ture sun laga kana keessa amantaa yoo qabaattan ce'uu ni dandeessu bishaan irra deemuu ni dandeessu jedhee barsiisan barsiisa ture sun jechuudha inni bishaan cinaa dhaabbata ture. Yeroo kanatti barataan kun bishaan walakka yeroo ga'utti of duuba yoo millatti ilaalu barsiisaan wangeelaa bishaan cinaa dhaabbata ture. Seenuuf sodaate ture. Egaa akkasittiin jedhe barsiisaadhaan barataan seenaa barsiisaa koottaa waliin deemna gaa sinutu nu barsiisemi jedheeni yeroo gaafatutti barsiisaan kun maal jedheeni egaa nuti nama ceesisna malee ofii keenya hin ceenu jedheeni yaamati waan waaqayyo waan nama ajaa'ibu jechaa irratti sorgoo isaa hubannu jechuudha. Nuti nama ceesisna malee ofii keenya hin ceenu. Egaa dhugum barattoonni baay'een barsiisota ilaalanii badanii jiru. Barattoonni maatiiwwan waaqayyo hundi isaanii jechuudha barattoota barsiisota akkasumas aangoota kan jiran qeesota luboota jechuudha paappaasota ilaalanii badanii jiru. Garuyyuu jechi waaqayyo akkas hin jedhu isaanii ofiis yoo ce'uu baatan sin ceesisnaan sin ofii keessanii milkaadha jedha jechi waaqayyo jechuudha. Kanaaf dhagaa barataan kun ofii isaatii bishaan irra ce'ee yeroo jirutti barsiisa kana yeroo gaafatu barsiisaan kun sodaatanii maaliif nuti nama ceesisna malee hin ceenu jedhe. Egaa akkas jedhe egaa qulqullichi Phaawulos jechuudha gara warra Ibrootatti amantaa malee waaqayyoon gammachiisuu ni danda'amu. Nutis gaa amantaa keenya hin deddeebine amantaa qabaannee jecha rakkina nuti qabnu akkasumas immoo wantoota nuuf hanqate akkasumas immoo dhiphina keenya dhibee keenya waaqayyotti himannee amantaadhaan jechuudha fayyuu ni dandeenya jechuudha. Amantaadhaan jechuudha waan hunda raawwachuu ni dandeenya jechuudha. Amantiin qulqullichi Phaawulos akkuma nu dubbatti amantii hanga sanaa ficaa'uu qabaattanii sini gaara kanaan ka'ee deemuu dandeessu jedhee akkuma nu dubbate jechuudha. Nutis gaa amantaa qabaannee mana amantaa keenyatti deddeebinee har'a tajaajiltuu mana isaa borummoo dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf fedhaaf eeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Egaa amantaa qabaannee yoo jiru jennutti immoo amantiin kun kamidha? Amantiin kun eenyudha? Amantiin kun ishee kamidha kan jedhu muktaa qulqulluu irratti nuuf kaafamee jira. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Amantaan tokko, gooftaan tokko, cuuphanis tokko. Egaa amantiin tokkittiin tun eenyu? Amantiin tun kamidha kan jennu ibsina durarra akkuma kaafamee ibsametti jechuudha. Karaarra dhaabbadhaa karaa ishee sirriis gaafadhaa akkuma jedhame karaa ishee sirrii yookiin daandii ishee sirrii kan taate ortodoksii tawaahidoo kanatti jabaannee akka dhaabbannu amantaan tokko qofa akka jiraatte mana amantaa keenyatti deddeebinee jabaannee kadhannee soomnee faarfannee galateeffannee akka waaqayyoon gooftaa keenya gammachiisu maaliif amantii malee waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessan waan jedhameef jechuudha. Egaa kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti hime waaqayyo gooftaan kan galateeffameef kan eebbifamu nuuf haa ta'u. Wasbaata Lexaabir Walaayittiin Gulumsi Qulqulluu Yiqooyi.